Tolor duftoota YouTube channelii fayyoo jaalala akkam jirtan nagaa keessanii ani baay'ee nagaa kiyya galata waaqaa ta'u bakka jirtan hundaan nagaa isiniif haa baay'atu har'a sagantaa ajaa'ibaa tokko qaba jechuudha. Sagantaa ajaa'ibaa tokko qaba sin jedha lukkuun qalaa jedheni yeroo darbee lukkuu gaafa qale sanaa lukkuu manatti yeroo qaltanii billiitii moo maal se jedhan sana billiitii yeroo baastu nutti agarsiisii jettaniitu yaa amma jala bulchiisaati waan ta'eef kuni isa jalqabaati yaaduma keessan irraa ka'een sinitti agarsiisuuf karoorfadhee dhufee siin jedha na gara biyyaa yeroo dhufta lukkuu qaluun akka baay'ee sin rakkisu shakkiin hin jiru garuu sinittan agarsiisa lafa sanatti illee qaluun isin danda'ama warra kaanii jechuudha. Dhuma bitanitti illee titti qalanii dhufuunis sagaaturaa sheechuutti gataniifus akka danda'amu yeroo tokko illee isin agarsiiseen ture. Har'a garuu akka sanaatti akkannaa durii akkannaa biyya keenya akkannaa baadiyyaatti hojjetamu waan hundumaa godhanii mana keessatti qalanii maal godhanii bulluqatti godhanii abiddarra maal godha maal sanaan tartiiba sanaa sinitti agarsiisa. Sinin jedha amma garuu wantootaan qopheeffadhee naa daawwadhaayi lukkuu kiyyaa fi shunkurtii kanan qopheeffadhee baay'een hojjedhu waan ta'eef garmalee waan hin hojjenneefanii shunkurtii kanuma kanan qopheeffadhee yoo xiqqaate kun kiiloo 5 ta'a jechuudha. Kiiloo 5 ta'a kun jechuudha. Shunkurtiin kiiloo 5 ta'a. Yoo baay'ee garmalee waan hin hojjenneefi kun gimmitii kiyya jechuudha. Tilmaama kiyya kiiloo 5 qopheeffadhee jira. Asittillee shunkurtii adii fi jinjibila moo jijjimbila kana kanan qopheeffadhee jechuudha. Faxaanii waan hin ta'eefi yeroo darbe qimamii isa irra keessatti naqamu yeroo qopheesse argitaniitu isa irra kadhachuudha qaba waan ta'eefi amma garuu abishii qopheessuun dirqama. Abishii qopheessuun dirqama natti ta'ee jiran siniin jedha. Abishii ittiin aqulaallamu ittiin qoolla'u isa jedhan sana shunkurtii kan isa bishaatu. Shunkurtii yeroo bishaatu qimamii abishii jedhamu kun wajjin bishaachuu qaba. Gidani kaametti ta'een hojjedhaan siniin jedha akka cal jedheen hojjedhu. Na abishii kiyyallee kunuutti keessaa guuree funaanee abiddarratti ho'iseen jira. Beekama akka ho'ee jirullee na kana akkuma yeroo darbee kanatti maashinii kiyyatti daakeeni abishiin illee dafee namaa bullaa yuuti garuu gingishuun dirqama taati malee jechuudha. Bal'aa na kana qopheeffadheen jira siniin jedha. Qimamoota hunda qopheeffadhee niin qaba yeroo darbe isa sana niin qaba isa irratti naqan isa irratti godhan qimamicha qaba kanammoo amma qopheeffachaa jira. Innaa hordoftoota kiyya haala kanaan lukkuu hojjechuuf deemaa siniin jedha. Hunduma isaa sin agarsiisa laayik gochuun dagatiina. Na hojii lukkuu qalu baay'ee ulfaata garuu baay'ee nama dadhabsiisa. Hojii baay'ee qaba. Qofaa ofiillee namatti ulfaata dhugaa nama gargaare malee kaakuun illee na gargaaru diddee maatii asiteessi. Duraallee na gargaarti turte kaakuun jechuudha. Innaa hordoftoota kiyyaa garuu ganna kanaan indaanqoo qaluun isin ulfaata. Qobaan indaanqoo qaluun isin ulfaata. Garuu ani irra jedhee man qalachuudha morma ishirratti. Shunkurtiin kiiloon tokko yeroo kana keessa birrii 50 ta'ee jira.
Na shunkurtiin birii 50dha. Garuu durattuu jechuudha shunkurtiin bonaaf ganna garaagarummaa qaba. Bona shunkurtii diimaa ni waddadu, ganna garuu baay'ee waddada. Ganna gatiin shunkurtii diimaa hin dabala. Na barana garuu malee dabaleen siniin jira. Birii 50 jechuun dabaleera garuu malee. Akkanuma warroonni kaan shunkurtii adiin illee dabalee jira bara kana keessa. Otoo manni dabaluun nutis garuu daballee moo jiraanna daballee moo hojjennaa siniin jedha. Gara satti aanutti isin dabarsaa. Hordoftoota kiyya shunkurtii kiyya xumuradheen jira jetti. Kanatti quncisadheen siniin jedha. Quncisuunsaa garuu nama dhibuu. Kukkutuunsaa baay'ee nama dhibaa. Maashiniin qabu hiyyeessa. Akkanatti daakan tuni garuu jira baay'een hojjetu. Nama dadhabsiisaa oola. Quncisuunsaa iyyuu harka kiyya ilaala. Cilaattis ittiin fakkaatiin ishii. Shunkurtii yeroo quncisu sana gurraachisan. Na abishii kiyyallee daakeen jira. Jirani moya balibbinu edhala ndike jechuudha of qopheessi gaafa biyya oftu waandumaa hojjechuudha waanduma baruudha of qopheessi gaafa keessummaa sitti dhufu gaafa namni alaa sitti dhufu bakka tokko sitti dhufu hojjettee agarsiisuus ni qabda jechuudha oduu qofa otoo hin taane afaan qofa osoo hin taane hojjettee agarsiisuudha. Confidence barbaadaga. Waan hojjettu hundumaallee kaameeraa irratti fiduunu confidence mataa isaa danda'e qaba. Siniin jedha kaa hordoftoota kiyya. Look. Shaftes deebisee dhuma niin daaka hin balleessu jechuudha. Haala kanaatti fufaa jechuudha hojii kiyya ammallee tuma fufee jira. Hayya hordoftoota kiyya as ga'een jira jechuudha gara shunkurtii kiyya murachuu kukkutachuu biraan gahee siniin jedha. Dhiqeera qulqulleesseen fidee harkaan kukkuta baay'ee kana hundayyuu na harkaan kukkuta ni kan biraa kanatti kan hojjedhu akkuma yeroo hundumaa. Beradistii kanatti kan hojjedhu jechuudha. Kaatamii kanatti hojjedha. Asuma baay'ee mirxiidha. Na kana akkuma sa dijaajii sin hojjettan dijaajii maal jedhanii dijaaji. Lukkuu akkuma itti affantanii daqiiqaa 15 moo 45dhaan nan dagadhe soorii keessatti dafee bishaatu anillee akkanuma godhachuudha dhugaa shunkurtii jechuudha. Siniin agarsiisa shunkurtii kana kukkutee fixee bishaan xiqqoo baay'ee bishaan xiqqoo qofatti godheeni nan affana loonii isaatiin affaneen isa booda daqiiqaa 30 booda nan buqqisa jechuudha. Baay'ee fisis jedhee bishaan waan deebi isa boodadha kanan waan barbaree zayit ምናምን itti godhee sochoosu malee inni akka durii hafee hordoftoota kiyya akka durii sochoosaa oolan yeroo tokko hojjedheera baay'ee kun lammaffaadha akka kanaan haala kanaan yeroo lammaffaa hojjechaa jira waan ta'eef muuxannoo isaa waan hin qabuufi humaa tokko rakkoo hin qabuun siniin jedha seevii ta'a humna seeviidha akkasuma yeroon seeviidha akkasumallee abiddoota yookaan kasallillee seeviidha isin jedha. Kanaaf hordoftoota kiyya hunda kana harkumaanan kukkutachuudha. Moyaan akkasi waan hunda harkaa yoo hojjette gargaarsuu tokko malee jechuudha. Akka kana yoo hojjetan baay'ee gaariidha. Yeroo tokko argeen jira osoo maashinii qabanii osoo waan hundumaa qabanii shunkurtii harkaan kukkutanii hojii hojjetan jechuudha.
gaazexeessitoota EBS sana beektuuni jara lamaan sana Maqdasii fi isheen tokko maqaa isheen harkaa batte. Harkaan shunkurtii amma sana harkaan kukkutanii hojjetanii jechuudha. Harkaan kukkutuun gaariidha waan jedhameef garuu ani garuu osoo maashinii qabaadhe irra naa salphata kun amma yeroo natti fudhatan harkillee na gurraachaa sinin jedha. Inni haala kanaan itti fufeen jira. Yaa'u isatti aanu isin agarsiisaa jechuudha ammallee. Hordofaa aga dhumaatti daawwadhaa viidiyoo kana like gochuu illee hin dagatinaa isiniin jedha. Niin xumure shunkurtii kiyya kukkutee niin xumureen jira hordoftoota kiyya argitanii guutuu. Qodaansa garuu xinnoo isinitti fakkaachuu danda'a akkamitti lukkuu tokko fixuu danda'a jechuu dandeessu garuu xinnoo miti baay'ee keessisa garansa keessi baay'ee bal'aadha. Naa bishaatuma shunkurtiin gadi bu'a akkanatti bakka kana fakkaataa isiniin jedha. Amma kasalarratti godhaa isiniin jedha nan akkanaa isiniin agarsiisa aga dhumaatti daawwachuu hin dagatinaa. Argitanii hordoftoota kiyya kasala kiyya haala kanaa qabsiifadheen jira. Fideen irra kaa'aa jechuudha. Bishaan xinnootti godheen yeroo inni danfuu jalqabu garuu kunootti bishaan xinnoo xabitti godheen irra kaa'aa. Amma yeroo inni baay'ee danfu garuu yeroo inni sirriitti danfu nan affana jechuudha. Kaatamichatti wanti qalabatii isaatti godhee jechuudha. Kunoo bishaan kanumaan itti naqe bakka bishaan. Naasa booda qalabatii isaatiin nan cufaa achi daqiiqaa 35 yookaan 40 booda baneen jalqabaa jechuudha waan itti naqamu tartiibaan sinan agarsiisaaf shira.